Hai naga jirtu nagaa fi jaalalli araarri waaqayyoo heddoo fi kallattii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha obboleeyyan koo hundumti keessanuu har'a mootu pirankii ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhufee jira. Nama na jaalatu baay'ee nama jaaladhu nama kabajuudha nama gorsaanis waan baay'eedhaan na jajjabeessuudha. Isa tokko nama itti dhiyaadhu keessaa onlaayinii kanarratti nama yeroo baay'ee itti dhiyaadhee gorsa jecha jalaa fudhee dhaggeeffadhee jecha kiyya gorsa kiyyas dhaggeeffattuudha. Nama kanarratti dhagaraa jabaadheetu pirankii irratti hojjechuu barbaada waan ta'eef mee hamma dhuma viidiyoo kanatti nu wajjin ta'a jechuudha. Pirankii an hojjedhu mootu waa'ee fuudhaatii irratti jechuudha. Pirankii adda isaan irratti hojjechuuf dhufee jira. Afaan ta'a isin jira na hordofaa viidiyoo kana daawwadha. Like, share, subscribe gochuudhaani na hordofaa isin jira. Kan dhaggeeffannu ta'a. Saja. Hello. Hello. Jirta kau naga keti. Naga dagala tawa kiyo jirta me akkam bulte oolte. Jira isa bada jirteeti qaaliko nagaadha hundumti isaaniitu galata waaqayyo. Akkam nagaa jirtaan hojiin maal fakkaata silaayyuu samuuna kana babbanne bakka anillee yaada tokko tokko keessa seenee bakka akkasiin badeeyyuu nagoma hundumtu no nagaa ishiko nagoma jiraan hundumtu ati nagaa jirtaa miti hello sebenarnya sekali kapan duka ande mal irra fartamo wow gutan do na ishi jirta bete ada tayo ikisa sini dikosi nama online kana irratti itti dhiyaadhu keessaati isa tokkodha. wanti baay'een ta'ellee hin jiruyyuu garuu nagoma maatii illee nagoma ofumaa kiyyaa xiqqoo si yaada ta'ee keessa seeneera beekte yaada ta'ee keessa seeneera yaannan keessa seeneera illee yaa'u akka obboleetti kootti na gorsaa turteetta akka hundumattuu jechuudha na jajjabeessaallee turteerta garuu wanta barbaadu kana seenii osoo seeniin ga'anii osoo sittiin hin ammoo wanta hin hojjedhu jedheetiin yaadiitan jechuudha kasii dawwalu. Kana durallee sirriitti na gorsitee waan baay'ee irraa na deebistee jirta. Isuma wal fakkaataa ta'utti xiqqoo sirraa kan adda isa taasistu jira jetti. Kutadhee. Bakka maal jedhee akkasitti mullee hin beekuyyuu ishii koo maal jedhee akkasitti mullee hin beeku. Afaan lama dubbachuun ammoo baay'ee ulfaata. Aran nagama garuu yaw natti ulfaataa jettee obboleetti koo waan taatiif kan si sodaadha baay'ee si sodaadhallee baay'ee si kabajjallee
nama na gorsu keessaa isa tokko waan taateef. Okay na ishi garuu yoo ati jette haa ta'u garuu beektee waan ta'e wayii murteeffadheera wayita aarii baay'ee keessallee jira fuudhuu barbaadeera sin jechuu barbaade garuu maal jettaa kana gorsitu irratti akka yaada kan keessanitti jechuudha. Immigrating miti yeroo haa ta'u isuma kanatu itti seenuu barbaada yaada ta'e wayitii wal qabateetii na baay'ee sattaaree jira seenuu barbaada bakka itti seeneetii osoo fuudhee yoo taa'ee lafaa jechuu barbaadeetii fuudhuu barbaada bakka walumaa galatti mee yaa'u fuudhee garuu yoo dhageettee itti garaan kan kee danda'u waadaa si galillee irratti waan wayinaan jechuu dandeettaa nama ta'e walii galee jira garuu samuunuma kana keessa laalee itti seenuu barbaada. La fuutii an akka kootti fuutii yaa'u daa'imummaa ta'utillee garuu kanarrallee harri guddaallee hin baasu haa ta'uti bakka yaa'u dhiphina baay'ee keessa jireenya kophaa jiraatu kanarrallee karaa maatii fi illee akkuma beekamu sanii baay'ee gargar baay'ee jiraadha jechuudha. Kophaa jiraachuun kunillee baay'ee yoo yaadu natti ulfaata jechuudha. Na wanta baarra wanti hundumtuu natti hafu jedhee yaada bakka isa kanas seenetanii tokkorraa lama ta'uu wayya jedhee yaadeeti. Garuu waraqatiitiin kiyyaallee sirruma ta'eetanii beektee yaa'u wanta ta'e tokkotu sammuu kiyyaallee yaa'u ibsuun dura yaa'u akkuma beekamu jireenyi kophaa kun illee hin ulfaata wanti waliin maratti wanti waliin dubbattus hin ulfaata jechuudha. Innaa morka waan ta'e tokkoof jechuudha maatiin xiqqoosii walitti mufadhee jira sanirraan kan ka'e akkasuma barumsallee bakka addaan kuteetanii wanta hundumaayyuu addaan kutee bakka isa kanas seeneetii akkasitti hojjetaa jiraachuu naafuu fi wayyuu siin jechuu barbaadeeti asirratti ammoo gorsa dabalataa fi yookiin yaada dabalataa yaadni si waliin yoo haasa'e jedhee wanta wayii akka jijjiiruu nan beeka jechuudha. Maaliif hin ta'a taanaan ati hin ta'a taanaan hin ta'a yoo ati naan jettee itti seena duubatti hin deebi'u hin ta'uu kana jettee gorsa kan keetii yoo na gorsite mee minaal baata jechuudha. Garuu yaa'u sammuunuma kana qabadhee jira jechuudha. Qaxaroollee siillee qabeera ofiillee qaxaroo qabadheera jechuudha. Seriously. Ay, dugai shi in kolfin. Me in kolfin.
Inni sunillee sirriidha garuu yoo akkuma beektu jechuudha jireenyi kiyyasii jireenya kophaati jechuudha maatii irraan gargar bahee tokko ammoo kadhachaa maal jedha bakka irra jedhaati jechuudha jireenya keessatti kan jiraadhu kanni hundumarraayyuu garuu yoo sammuna kanatti dhugaa baay'ee isaatti dhiphataa ture baay'ee sammuun kiyyallee na dhiphataa ture sanirraan kan kee bakka illikii waan ta'eerraan itti galuu qaba itti galuun dura ammoo miiqoo isni obboleettiin tiyya gaariin tan itti dhiyaadhu tana kursitu waan baay'eedhaan kan duukaa dura kiyya jirtu maal akkasiin naan jettu addaan baafadha jedheeti jechuudha kan sii bilbilee garuu amma ammoo dhiisuu fi baay'ee illee ulfaata garuu dhiisuu nan fuudha jedhee yaada jechuudha fuudhuu barbaada garuu maal akkasiin jedhuun beeku ishii koo bakka fuudhi jettee inuma murteessite Oi, juga bayi sa. Ay, juga. Random dulu berjuru. Woi politiko kali gari juga bayi segawajas bayi sejalan juga bayi atin nama adat mungkin nama adat gorsi kan kijiji kan ke undum tujuh cola saya jawab pada garu perang kita perang ki gudal lena fitani
Kanaafaalli wanti badaan baay'ee ati dubbattee hin jiru dhugaa baay'ee isaatti akkuma na gorsitu sana jechuudha. Na yaada kan kee bilchaata meel yaada akkamii akkatinaaf qabdu yookiin gorsa akkamii akkanaaf qabdu gorsarraa hin jijjiiramte waan jijjiiramne laata waan jedhuuf mukaraa irratti geggeesse garuu dhiifama ishii natti illee muufatee dhiite firaankii taatee jirta. እና ቪዲዮ ሞት لا وما نجت مال سنجت وما نجت يمال أكو مسيتي ملسي سنة وان تأيفي يسين اللي وانت سنجت تكتين اللي وانت تكت يوم يادان باسو ترين فودين مال كود التوصف كنا بيانس مال كود التمال كود وفود infudin sitta fu mal kudu isima fu uftata asujite artena kateti yesirture amma garu nu gursite nattimte waan ta'u qabu waan murteessu qabu waan jechuu qabu fi akkamitti akka deemu qabu na gursite jirta kana duras baay'ee na gursite jirta nan beeka sanuma barumsa gaariidha hordoftoota kiyyaafis namoota viidiyoo kana dhageeffataniifis jechuudha gorsa baay'ee gaarummaa kan kee argee jechuudha keessi kan keenya baay'ee miskiina dhugaa kanaafi firaankiin keenya kaardhaa kana fakkaataa garuu yoo natti mufattamoo dhiifama siin jedha ishii viidiyoo ammootu haganatti lafa'ee hagana qaqqabee ammootu gadi isuuyyuu gorsaa fi namoota boruufuu jechuudha gorsa baay'ee bareedduu naaf kennite siin jedha kaanitiyyaa galatoomii لا ركون قويشي وانت تكتي أتدبت تنجروجو gorsa baay'ee bareedduudha jajjabinni kan kee kan duraarraa wanti qannase hin jiru waan ta'eef yadi garuu piraankii illee baay'ee nama gochuun beekuu yoo piraankii baay'een fiduuyyu yeroo jalqabaatiif jechuudha piraankii sirratti hojjabdee yaaliidha waan ta'eef akkasuma baay'ee isaas galateeffadha wajit Dibo maishi ko gamush si da wala hai akkasuma akkuma argitan kana jechuudha pranking ken baay'ee bareeda ture jechuudha yaa'u yaada gaarii namni namaaf qabu gorsisaaf jechisaa yoomiyyuu hin jijjiiramu jechuudha obboleettiin tuni baay'ee nama yaadusii nama yaada baay'ee karaa baay'eedhaan na deeggaruudha jechuudha jechuun deeggarsa jechuun qabeenya yookiin birrii miti yaada sammuutiin jechuudha nama na wajjin ta'u nama na jajjabeessu nama na wajjin dhaabbatu kanaaf haddasii piraankii gochuuf dhufe waan ta'eef namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtanii laayikii gochuu akkasuma sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna piraankiin kenna akkuma itti fuufetti jira inni magaalaa keessaa yookiin gabahaa keessaa illee akkuma itti fuufetti inni viidiyoon akkasitti daawwaluu illee kan biraas hin jiran nan daawwalasi akkasii isiniin jedha nagaan na tura turtii gaarii isiniif haa ta'u barumsa gaarii akka isiniif ta'u abdiin qaba turtii gaarii isiniif haa ta'u bye bye